Sarumayyuu baay'uma namni biraayyuu ittiin bo'aa ture jechuudha isa miti ani yoo yaa kabajamoo maatii KB React baga nagaadhaan gara KB React itti dhuftanii deebinee dhufne jechuudha har'as akkuma baratame sirba haaraa tokko nu baheera jechuudha sirba leencoo guddinaadha akkuma taareedha jechuudha simbaasu simmararu jechuudha gaafa ishiin deemudha kaatu simmararuudhaan simbaasuudhaan gaafa ishiin deestee deemtu simmararuudhaan har'a immoo nakuma taareedha jechuudha waan abdii irraa kute itti fakkaata itti jijjiiramuu illee danda'a inni yaadna isa dura garuu sirba torbee kana keessa bahe keessa sirba natti tole tokko hin jira wayyaama tuunii fakkaate maqaa isaa sirba kuni sirba torbee kana keessa bahe keessa sirba baay'ee gaarii kan natti tole kana jechuudha kallattumaan irraa sirba leencoo guddinaatti ceene reaaktii irraa waliin itti fufna jechuudha naguma taareenaan jechuudha abdii irraa kute fakkaata warra simmararuudha simbaasu maal jedhee gaafa gorsaa ture har'a nan kumatini jechuudha si kadhachaan ture waan jiru wayii of keessaa qabannee yaanna diraamuma godhatte jechuudha siireesii fiilmii godheera jechuudha leencooni sirba bareedaadha haasaa isinitti baay'isuu kallattumaan gara reaaktii keenya seena jechuudha Boraatii Multimedia Production Director isaa Buruk Girmaadha jechuudha Buruk kuni baay'ee nama baay'ee hojjechaa jiru jechuudha aartii Oromoo keessatti Boraatii Productioniin illee kan isaadha qaamee bara darbee akkamitti akka hojjechaa ture ijoollee walitti qabee maal baay'eema waan addaa tokko hojjechaa ture waan baay'ee hojjechaa jira ammas immoo fiilmii fakkiisee mana ajaa'ibaa tokko keessa leencoon gadi ba'a sayyuu sirba duraa sana akka jedhe fiilmii wayii gochuudhaaf deemaa jiru simbaasuu simmararuu fi kadhatee dadhabee yeroo lama amma wanti jecha jireenya mataa isaa waan murteeffate fakkaata. X bilbilteef jechuudha ishee duriitti irratti cufee deeme jechuudha makiina isaa immoo ajaa'iba. Waay. Nakkuma taarii leencoo. Dhufte bo. Wow. Shootiiwwan ajaa'ibaa fudhatanii seenaa jiru jechuudha. Natti tole jechuudha baay'ee Buruk kuni xiqqoo ishee akka kiyyatti daarektarummaa irratti baay'ee ni hojjeta garuu xiqqoo ishee gara walaloo hiikutti daarektuma walaloodhuma achi keessa jiru wanti gara gochaatti gara diraamaatti jijjiiraa anarraa garuu natti toleera akka gaariitti eegalee. Nakuma tarii gaafuma hedduuyyuu nama marara miira abdii kutuu wayii bakka homa kadhatee dadhabee abdii gaafa kuttee miira namatti dhagahamu tokko intallis garuu nama mararte asitti gaashi hedduu booname.
Entau, entau, entau komattu entau kun jechuun baay'uma kadhachaa ture nuyyuu argina kaa isa qofa miti argina miti ree nuyyuu baay'uma simararuudha takka sarumayyuu baay'uma namni biraayyuu ittiin bo'aa ture jechuudha isa miti ani anillee hin boonye garuu ani hin boonye garuu namni baay'een bo'eera ani irra laalu gama kiyya. Iddoo kanatti garuu jechuudha yeroo darbe onlaayinii irratti feesbuukii fa'aa maal kana irratti argaan ture iyyuu leencoon fuudhee maal jedhanii baay'ee tokko namni wal harkaa fuudhee ture garuu inni sirba kana natti fakkaate amma kan argu suuraa cidhaa kana maal asii fachoofaa turan sooshaal miidiyaa irra jechuudha fuudhee moo fuudhee garuu hin beekanii inni ilaalame. Ettinana shit baay'uma yaada arte jechuudha itti hin gaabbite jechuudha fakkaata haalli diraamatikaalissa itti deddeebi'ee suuras gaafa laaltu waanuma inni itti dubbatu itti fakkaata wanti isaan hojjetan garuu waan baay'ee waan dinqisiifatamu jechuudha suuraadhumatti dubbata itti fakkaata ishiin ittaasaa bakka ishiin suuraa isaa yaaddeemu suuraa laalti itti dubbata as laalti waanuma inni achi taa'ee jiru itti fakkaata baay'ee rakkoo keessa jirti jechuudha intalli intalli kana fakkaattu garuu gaafa akkanatti dararamtus xiqqoo ishii hin cima murteessuudhaafis itti fufnamee dhuma isaa waan godhu laallata Abit walaloo ajaa'iba. Ani meeshaa miti keessee isa fuutuudha jechuudha walaloon amma suni gaafa barbaadamu bakka barbaadde keessee lafa gattee ol kaatanii fuudhuu akka jedhan meeshaadhaaf ta'a malee inni namaaf hin ta'u jechuudha. Dubartoonni akkas gootanis baay'ee ma tokkume of gaafadhaa meera jechuun jira miti dubartoota hundammoo mitidha. Gaafa sin barbaannu boontanii gaafa immoo dhiisnee jireenya biraa eegallu isa deddeebitanii nama rakkistan namatti buuchan tokko jira. I don't know. Bicha adda fufname. Emotional damage. Waan akkanaatu jira jechuudha jechuun otoo inni natti heerumtaa ansin fuudhaa gaafii akkanaa otoo dhiyeessuu fi nama biraa duuba nagartee wajjin asitti isa dhiistee deemte jechuudha. Hin cima akkas gootee deemte hin komatte deesi yaadu hin yaadin leencoon waa tokko yaadin sen komatte deema yaadannu isarra laalu akka keenyatti irra laal ture itti fufname. Nako matare doon maa kuni maal ture
asitti inni leencoon nama biraa waliin jaalala eegaleera jireenya biraa waan eegale fakkaata ishee konkolaataa keessa godhatee deemaa ture ishee garuu asitti yaadanne pisaa irra jechuudha itti marsee mataa laafame asitti waan ajaa'ibaa hojjete jechuudha daarektarichi Buruk ulfaadhu boo naguma taaree era hecho. Sinjeru simbasu, omatti lakkoofna sinjeru simbasu serious filmii godhan jechuudha waan ajaa'ibaadha garuu leencoon asitti otoo dinqisiifatanii darbuu hin danda'amu jechuudha. Rakkatte baay'een tallee innis immoo meeshaa miti qaba isarra silaaltu garuu waan akkanaarra of eegaa namumti hundiyyuu jechuun nama waan booda itti gaabbitan gochuurraa of qusachuma wayyaa gaaruma waliif yaadu jechuudha yoo daartee addaattu si arguun barbaadu jechuudha walaloo gaarii waan ajaa'iba jechuudha guutummaan sirba isaanii tolaara Nakuma taaree Asheen ganama dhuftee achi turte sun ishiidha jechuudha deddeebi'aa jirti ganama achi turte inni nama biraa waliin dhufe jechuudha jireenya biraa eegaleera erga waraabessi darbee sareen duttee jedha san ta'e jechuudha dubbiini waa gochuun hin danda'amu kun sarara laallu qaamani ani gama kiyyaan sarara laalu amma Nakuma taaree wow waan ajaa'ibaadha jechuudha hin komaddu leencooyi gama hundaan gama muuziqaas haa ta'u seenaa muuziqichaas haa ta'u wanni komatamu hin jiru jechuudha leencoon ulfaadhoo naan jechuudha daarektarri akkuma dura jenne Buruk Girmaadha jechuudha Buruk filmiis Finaaf jedhullee baay'ee karakterii waan ajaa'ibaa tokko hojjetee ture nama cimaadha jechuudha aartii Oromoo keessatti waan guddaa hojjetaa jira Girmaa Tashoomallee akkasuma walumaa galatti warri hojii kanarratti hundaa'e sinematograafarri isaallee waan ajaa'ibaa hojjetaa turan jechuudha. Reacting keenya har'aa kana fakkaata jechuudha sirba Leencoo Guddinaa Nakuma taaree jedhurratti hamma yoonaan waliin turtan taatan immoo YouTube keenya hojiin keenya isinitti tolee ragatii ta'eedha jechuudha. YouTube keenya subscribe nu godha jechuudha yoo isinitti tolee. Fuuldurri keenya ifaa fayyinni dhawaataa jenna jechuudha akkuma yeroo maraay nagataa ulfaadha.